Tole, nagaan Waaqayyo Gooftaa keenyaa isiniif haa baay'atu. Ani hojjetaa Wangeelaa Getaachoodha. Yeroo darbee barumsoota garaagaraa waliin barachuu keenya yookiis immoo sagalee Waaqayyoo isinii qabadhee dhiyaachuun koo ni yaadatama. Ammas immoo dubbii sagalee Waaqayyoo waliin ilaalla. Kutaa macaafa qulqulluu keenyaa keessaa Roomaa boqonnaa 10 lakkoofsa 11. Sagaleen Waaqayyo Gooftaa keenyaa akkas kan jedhu irra dhaabbannee dubbii Waaqayyoo waliin ilaalla. Kutaan kun akkas jedha. Caafanni qulqullaa'aan immoo namni isatti amanatu hiyyeella'u hin jedha. Namni isatti amanatu hiyyeella'u hin jedha. Mata duree akkas jedhu irratti dubbii sagalee Waaqayyoo sa'aatii kana waliin ilaalla. Kiristoositti amanachuu kan jedhu. Kiristoositti amanachuu. Biyya lafaa kanarraa amantiiwwan gosa garaagaraatu jira. Kan itti amanatamu baay'eetu jira. Akka isatti amanannuuf kan nu waamu amantiiwwan gosa garaagaraa lafa kanarra jiru. Amantiiwwan biyya lafaa kana keessaa jiran addunyaa kana guutanii jiran keessaa itti amanatanii kan oolan, itti amanatanii kan fayyan, itti amanatanii jireenya bara baraa kan argatan Kiristoos Yesuus waan ta'eef yeroo kana Yesuus Kiristoositti amanachuu kan jedhu irratti sagalee Waaqayyoo isiniif qooduudhaaf qabadhee dhiyaatee jira. Ifama sagaleen bokkaan baay'ee roobati waan jiruuf sagalee koo nan dhageessaa. Kanaaf egaa amantiiwwan biyya lafaa kanarra jiran keessaa itti amanatanii kan ittiin oolan, itti amanatanii jireenya bara baraa kan ittiin argatan, itti amananii warra itti amanatan oolchuu kan danda'u, fayyisuu kan danda'u, gargaaruu kan danda'u. Namni hundumtuu itti amanatee akka ooluufis immoo kan kenname biyya lafaa kanaaf kan kenname Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Macaafni qulqulluun Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa kaasee akkas jedha. Waaqayyo tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaalate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Waaqayyo ilma tokkicha qabu isa mirga isaa jiru, isa bukkee jiru, isa mararsiifatu tokkicha ilma isaa kan inni biyya lafaaf kennu, biyyi lafaa isatti amanuudhaan, biyyi lafaa isatti amanattee jireenya ishee akka oolfattuuf, biyyi lafaa isatti amanattee jireenya akka ishiin argattuuf, du'a keessaa akka ishiin baatuuf Waaqayyo kennaa tolaa ilma isaa Yesuus hin kennu. Kanaaf ilmi namaa Yesuus Kiristoositti amanachuun barbaachisaadha. Obboleessa koo, obboleettii koo, Yesuus Kiristoos oolchaadha. Isatti amanadhu. Kanaaf kutaan kun Phaawulos yeroo barreessu warra Roomaaf akkas jedhee barreessa. Caafanni qulqullaa'aan isatti kan amanu hundinuu hin oola hin jedhaadha. Hin yeella'u hin jedhaadha. Namni isatti amanatu hin yeella'u. Waan baay'een jireenya namaa yeellaasuu yoo barbaadeyyuu namoonni baay'een waan baay'eedhaan yeellaaniiru. Amantii qabna warri jedhan amantii isaanii isaan yeellaaseera. Warri isaan kaleessa duuka bu'an isaaniif bu'aa buusuu hin dandeenye. Namoonni baay'een waaqolii adda addaatti tolfatanii harka isaanii kan hojjetatanii itti amanatu. Kan isaan itti amanatan sun immoo isaan dhaga'u yeroo itti dide, isaan gargaaru yeroo itti dide yeellaan. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 17 gubbaarratti kaafnee yeroo ilaallu raajonni Ba'aal wal ga'anii Eeliyaas wajjin yeroo morkii jalqaban Eeliyaas akkas jedhe, Waaqayyoonni isin waaqessan kun yoo inni deebii abiddaan isiniif deebise inni waaqeffamaadha. Yoo garuu inni kan kootii immoo abiddaan deebise gaafii gaafatameetiif abiddaan inni mul'atu inni waaqaa yeroo jedhametti Ba'aal deebiin kennine
warri Ba'aalin waaqessanii jeellaan warri Ba'aalin duuka bu'an hin lafa laalanii jeellaan Waaqayyoonni Eeliyaas waaqessu garuu abiddaa mul'ate. Haalleluuyaa. Waaqayyo nama jeellaasu warra isatti amanatan jeellaasu Yesuus. Kaasa waara keessaa kaasa iddootti jijjiira jireenya isaanii kenna. Isaan bukkee dhaabatee jabaadhaattiin jedha. Isaanii wajjin lola, isaanii wajjin mo'ata. Haalleluuyaa. Kanaaf Yesuusitti kan amanatu, Kiristoos Yesuusitti kan amanatu yeella'u. Yeella'u. Ammas irra deebiin dubbadha. Yeella'u. Amnis isatti amanatee yeella'u. Ammas namni isatti amanatu hin fayya. Iddoo bara baraarra, salphinarra. Nagaan isaa hin fayya, ikoonomiin isaa hin fayya, jireenyi isaa hin fayya, hafuurri isaa hin fayya, foon isaa hin fayya. Yesuusitti amanachuun nama fayyisa. Nama fayyisa Yesuusitti amanachuun. Yesuusitti amanachuun fayyina guutuu qaba. Yesuusitti amanachuun nagaa guutuu qaba. Yesuusitti amanachuun boqonnaa guutuu qaba. Namni isatti amanatu hin fayya. Dhukkuba bara baraarra. Biyya lafaa kana keessa namni yoo dhukkubsate mana yaalaa dhaqa. Dhukkuboonni qoricha qaban jiru kan immoo qoricha hin qabne jiru. Namoota dhukkuboota qoricha hin qabneetiif akka hin duune akka namichi sun hin duuneef tiriitiin godhamuuf jira. Dhukkuba cubburraa garuu kan ittiin fayyan manni yaalaa dhaqee yaalamee namni fayyu tokko hin jiru. Yesus Kiristoositti amanuun garuu dhukkuba cubburraa nama fayyisa. Marraa diigaa labaa diyaabora. Waddaa dhukkuba cubburraa fayyuu barbaadan Yesuusitti amanadhu. Yesuusitti yoo amanatte dhukkuba cubbuu kamirraa hin fayyita. Kana achi kaabatti, kibbatti, bahatti, lixatti, biyyoota gurguddatan gidduutti dhukkuba cubburraa kan nama fayyisu tokkoyyuu hin argamu. Isa waaqarraa ergame Kiristoos malee. Sinaa eebbisu Waaqayyo eebbifamaa. Nagaan Gooftaa Yesuus faana haa ta'u.